Gasti guute moo maaltu maali? Kompiliinkii yeroo shan qoraa hundi keessanii 3,500 kompiliis akkaawuntiin kiyya yoo kana gubatee deebi'een beeytanii bannaa taachu. Rabbi jedha kompiliinkii yeroo shan naa qoran 3,500 kun. Kompiliinkii 20,000 na galchaame. Mee kompiliinkii qoraa hundi keessan bismillah. Uummata akka wanni isin dhaadhatu hin jiru na gargaara. Rabbi isin haa gargaaru. Wallaahi. Hundi keessan kompiliinkii qoraa warri haadha firoo sappoorti godhuu barbaadan kun nuti gubbaasan jirti waan dandeettaniin bira dhaabbadha. Fooloo godhadhaani karaa keessatti dubbisuu dandeettu asirratti waan qabdan push godhuufii dandeettu nuti hunduu nuuf tokkuma noo problem kaan achi qabnee kaan ofitti hin qabnu hunduu nuuf tokkuma brother and sisteridha naafii lakkoofsa tokko barreessi please. Kadiro. Oye, doctor. Naafini ijoollee hararge keessaa manguddoo tokko naa dabale naan jette dubbitee san isin araarsuu fi namni as jala sitti dhiyaatu jira qabeetu. Aywa. Yaw Kanaaf isin akka walitti deebinu hawwii qabaa jettu kaa dhimma keessanii waan ta'eef beektaa filannoon kiyyaallee hin ta'u hawwii nama yeroo hunda bakka akka isin walitti deebitan hawwii qabu si gaggaafatu hiriyyoonni kee as jala hoo jiraatan maqaan ayaami ol galcha. laa jechuun ani abolullee jeegaa naman gartee aboloo kun bakka jee akkasi abullee waa natti hin fakkaatu garuu yoonii fi dubbiin akkas malee hin taanes Welcome. Kuma shantama qixxeen dhufe goolii dhumuuf yeroo barbaannu kuma 100 ture kuma 50 arganne eeffii kiyya rabbiin duniyaa dhuman qabne sitti haa kennu arjaa namaa mangistii rabbi si haa milkeessu rabbi si haa milkeessu kunoo akkana nama hamileen cabe bira dhaabbachuun akkanatti kunoo arjaa namaa thank you eeffii kiyya mangistii thank you very much thank you very much thank you very much akka eeffii akka maammee akka abdii kanatti akka raayil sanitti hundi keessan afaan qofaan reedii arrabsitanii isii faarsuu osoo hin taane waan qabdaniin bira dhaabbadha haati firoos obboleessanii reedileen obboleessa keessanii hunduu nuuf qixaa jechuun nuti oromummaa walitti qabnaa ijoollee biyyaati isa kaan irratti kaan xiqqeessinee kaan uf qabu osoo hin taane jireenya biyya oromoo kanatti wal nu barsiise baay'inni kenna iddoon itti dhaanne garagara oromummaa walitti qabnaa like in the F in the maammee in the abdiisa bakka namummaan akkana kuno osoo kaan hin xiqqeessine kan mootuu hamileen tuqqamee akka itti hin dhagamne sappoortii godhuudha waan nu godhuu qabnu yeroo biraatiifuu barnoota fudhadha. Ishi tole habiboche thank you very much eeffii kiyya rabbiin duniyaa waan qabne sitti haa kennu maammee guys jabaadha haadha firoo 100 baasa 100 yoo baafne du'aayii gootee gabbuutee tiriin haaraa heesitu isiin ofirra haa deemtu gara hajaa ofii 100 ogen hundi keessan ililli irraa kaaftanii waan dandeettaniin 100 haati firoo 100 buu qabdi gastii kanarra nama 4,000 jirtanii ililli irraa kaaftanii waan qabdan yoo pushpush gootan 100 jawaadha 100 maal jetta Kadiro injiru namni as jala jirtan doctor jechuun yoo akkuma dubbiin itti deemtu yoo gootan isin wayyaa jedheeti bar anumaan isinii fixu wayyaa
rakkoon qabu dubbiin iddoo guddatte farreetti hin fe'an jedhanii mire. Eh, Akkas. hayyee bareeda kaasitu dhiira. Naafin immootu obboleettii tiyya tanarra xiqqooti intala biyyaati. Waan an jedhee ni diddi jedhee hin yaadu eegaati jette. Naafi kadiiri atuu yoo nuuf itti hin tayaa jedhe ati maal jetta? Inni ta'a garuu waan ta'u takka qabaanillee asli. Eh, Jechuun anaaf inni kun beekte sababa irratti wal dhabne qabna. Sababni sun irra guddaan sababa namaatiif anillee argitee takka isas dhabe qabeenya kiyyas waan itti dhabe qaba. eh. Galee sani malee dhimma biraatiif waliin lolle anaaf inni kun. Qabeenya boru dalagattanii fiddanii shayxaanummaa jidduu keessan isin seene gorraanee ramadaana kana gammachuu yoo wajji soomtanoo ishiraayik. Wani deebi yoo jiraate hin deebi'a. Yeroo anaafati keessaa waan haasa'uu qabnu jira. Deeggardamaa keessan haasofne bar xiqqoo xiqqoo. Xiqqoo xiqqoo kaasayyoon guddoo haasofnee xiqqoo xiqqoo haasofneemi. Hin beellamanna jettaaree ati amma. Taa'inaa fi akkana garaan jabaatiin ijiin ija ramadaanati. Jaarsa keessatti walitti deebi'iitiin sooma kana soomi. Mucaa onneen dhaabini. Mucaan baay'ee si jaalata. Ramadaanni seenne aga ramadaanni seenu inuma dhara kana inuma goonaa osoo ramadaanni seeni xiqqoo hin dhaqqabanna dharri tunillee dhumuuf deemtee hin fixaa qoya naafatti keessaa waan haasofnu jira. Ramadaanu nu dhiyaate sobuuleen hin ta'u agarsi xiqqooma osoo ramadaanni seeniin guyyaa 20 tana keessa dhaqqabachuu qaba. Ramadaana garuu ati ramadaana asitti araaramuu fedha qabdaa mire. Fedhanii qaba garuu waan si himutu jira. إن كل فينا وري خومنتي خير إن شاء الله والله ما في كلام Uummata maal jettan fi warri as jala jirta warri naafii fi kadiiriin deeggartoonni kadiiriif naafii maal jettan? Naafiin naa beellama jetta. Kadiiriinis dhabee waan dhabe sanis qabaa san immoo keessaa naasofnaa naafati. Ila doktar okay dubbadhaame. Maal jetta kadiiroo ati? Amma dubbiin akka amma afaan agartee wanni jaanii afaan badaniis keessa taranii afaan tolaniis osoo hin ta'in osoo waan takka laallee dubbanne bareedaa natti fakkaata. Leennoo amma namni hedduun nu obboleeyyan kiyya dhaggeeffadha. Wallaahi summa wallaahi akka waan nu bultii keenya firaankii godhaa jirru akka waan nuti agartee akkuma barbaanne bultii keenyatti taphachaa jirru isinitti fakkaataa jira. No kana sammuu keessa of balleessa. Dhageesse an keessattuu jechaadha anis isiinis nama akkuma barbaadametti namni hunduu yeroo hunda ajandaa taane namni akka asirraa nurraa haasa'ullee barbaannee miti. Ta'us ammoo akka carraa ta'e namni kamuu hanga rabbiin ayyameefitti waliin jiraata. Keessa ammoo yoo carraan isaanii waliin hin jiraanne addaan ba'uu waanuma jiru. Akkaan ta'u akka maleettuu wooma ilma namaa kan adda baasuutu sababni keenya adda ta'ullee akka adda baanu nu taasisa. Nu taasise ammoo jara keenya Dr. Asli kiyya wanni naan amma silaa dubbii tana dhiyoo tana akkuma fedhe osoo ta'e lafatti nu gabbuuftee waan silaa isiin jettu sanis agartee osoo amma isii wanni ni hin beeka wanni isiin haasoftu yoo himattes yoo waan hin beeku san ta'e haa himattu rakkoon qabu. Keessaan wayya bakka keessaan goonadhis himata keessaan goonaan araaruma keessan uummatatti himuu barbaada malee annaa fi dheengadda akkuma tinatti dhaamatteen keessan waliin haasofne turre waan bade jettu kana natti hin himne bakka gizee bira haasofna jetteetuma waa'ee araara akka araaramuu feetu waliin dubbanne gizee bira haasofna jetteetuma ammallee qaxaroorraan geettee na cufte. Akkuma ammaa kana ammallee reefin araaramna jettee kaate baatee deebitee natti jijjiiratte dubartii zabana akka itti harka qaban dhabne kadiiri. Okay, akkasii biree Dr. Asli amma nama 4,000 kanarratti irra dhaggeeffadhu Dr. Asli kiyyaatiillee dhiira ilma dhiiraati. Amma himannaan banii kadiiri No, himannaan fidu himannaa miti. Isiin naafiin tuni yaani fakkeenyaaf yoonii fi yoo walitti araaramna jenne nama waan miidiyaa irratti jedhamedha.
dhaggeeffadhu. Nam waan miidheerra akka jaan gowwaan waan gabaan dhageessaniitii dhoosaa jaan. Kanaafuu warri amma fakkeenyaaf gaafa isiin naafiin jaartiin ta'e ol baateeti kaartoonii isiin jettee naan jedhan. Era dhaggeeffadhu Dooktar Aslii kiyya qolola irraa baasnee haasofna. Okay, eega kaartoonii naan jettee anaaf isiin tun waggaa 3 waliin turre osoo namni gartee guyyaa tokko Kadiirii fi naafii waggaa hanga kan waliin turanii namni osoo hin jiin waggaa 3 waliin teenye garuu waggaa 3 hojii taasisan keessa gammachuudhaan aanaa Itoophiyaa galee Suudii irraa illee ana bira dhuftee yaani jaalaluma kiyyaa Suudii irraa illee kaasee na bira fide. Dhuftee achittis hojii jiraachaa turre haalaatuma ammoo rakkoo uumamee jiruuf jireenya nyaatu akkaan haadha warraa kiyyaa aan of dura haadha warraa kiyyaa ergurra haati warraa kiyyaa dhiifadhee ayyoon deemee dalagadhee kajuutu nagomaan addaa deemnee turre wallolleetiis hin deemne angara biyyaalaa. Namni keenya akka itti beeku dubartiin deemtee dalagattee abbaa fi ilmoon ammoo biyya taa'u beekan. Nu bira Harargeetti ammoo yoo ani hin beeku akka biratti dubartiin hin deemtee jaarsa manatti dhiiftee dalagdee ittiin deebitu. Haatuma gartee wanni kiyyaasan amma dhimma dubbii gartee kaartoonii jettu san amma gaafa san hin deebisneef ol ba'e. Liyaan na'uun hin beeka girriisa ajandaa nagartee hedduu oowwaa ture Kadiir akkamitti hin deebisneefi. Hatta hanga ati gartee sodaataadha ati gowwaadha naan jaanii turan garuu ani hin deebifneef keessumaaniin akkasii ol baatee miidiyaa irratti maqaa kana naa kennite jedheetiin ani gartee akka jaartiitii ta'uu hin dandeenye sitti himee jechuudha si gade yaani na'u jaartiin namaa takka miidiyaa irratti baatee unkaan agartee yoo jecha saniin jenne jette immoo ammaan tana ragaa dhiyeeffatu qabdi akkan jiin. Yoo ammoo agartee jecha san ka jettee jiraattu taate maaliif akka jettee kunoo sitti himuu dandeessi ati obboleessisiiti yoo hin jenne jette immoo amma kunoo ragaa qabatamaa jiru fidattee hin jenne jechuu dandeessi namaa waliin muree maarree godhe osoo hin ta'in isii afaan kiyyaan baanee jettee sirratti kunoo yoo hin jenne jette lee haa kakattu. Leen na'u ani ilma dhiiraati nee wonde lijne abbaate ani gartee nama gartee dubartiin arrabsite ol deebi'ee fuudhiisi nama anaaf amala kiyyatti anaaf jaartiiti jedduu namni seenee kaasuu hin barbaadu amma guddummaa hin beekti amala kiyya warri isiituu beeku amma kadhi shaatanii miti dubbiilla naafiin akkana jettee kadhiidha akkana jedhee miti kaayyoon kiyya hawwiin kiyya ati hin jaalatta isiin si jaalatti namni yoo wal lole waliin faarsu jaarsaaf jaartiin walloluun duruma jira dubartii yoo aarte waan jettu hin beektu jaarsi yoo aare haga dha'u hin beeku kun ifa galaadha hooma abboonni keenya akaakayyoonni keenya irraa dhufe namuu jaartii qabaa ka jaartiin qabne illee haadha isaatu abbaa isaa tokko wal bulchu beekaa ollaa isaa argaa si galee maaliif akkana jettee maaliif wannoo jettee miti jechaa miti amma dubbiin ka barbaadu waan isin wanni tare walii dhiiftanii afooy naa illaa jettanii si galee akka walitti deebitan barbaada malee ani naafin arrabsite Kadiir dha'ee arrabse ebaluu badii qabaa badii isinitti muruufi miti. Ooyifii walii gaafatanii jaarsaaf jaartummaa keessatti. Walii goonaa akka obboleeyyanummaatitti asii dhiifamaa jecha sani warri viidiyoo waraabate hedduutu jira. Garuu haasawa namni yogguu haasawa argitee haasawa saffiddeema fakkeenyaaf waan an irraa jalqabee haasa'ee fi bakka isaa itti muratanii jetteedhanii poosti godhasuun kabraati. Yoo jiraate hundi keessan fidaa poosti godhaa seeraanaa dhageeffatanii haasawaan keessaa haasaweetiin itti jechuu danda'e ni jirti. Maalirra jechuu dandeessi garuu haati ila dhageeffatu. Laa naafiif Kadiiro Kadiir ati haara manaa kee deeffatu hin barbaadu dheengadda na araarsin jenne. Ila aslii kiyya dhage kaabibi haafitattu kun amma dubbiin keenya. No gaafii kiyya deebisi. Ani naafii tiyyaa walitti araaramuu barbaada. Aslii aniin kun baay'ee si jaaladha. Dharan qabdu naafii walitti nu araarsinaan jette moo jenne. Yes rakkoon qabu ati gaafii kiyya ane na gaafatti jette moo jenne. Jetteemi. Yes jedhee jira. Okay. Ani mootu jecha keessan fudhee katakkaa waa'ee kee naafitti hin haasayin. Naafi wallaahi jechuun ani duraalillee hedduu walitti dhiyaannu akka isiin namummaa qabdu akka isiin jabduu taate dheengadda gaafa maadariin tiyya dhukkubu dheessillee gizee ati waan kanatti himtu sitti himee ture.
rakkoo tiyya itti na fide bilbilaa fi ture dubbisaa ture haadha tiyya naa yaachisaa turte gaafataa turte abbaa kiyyaaf obboleessa kiyya warra maadarii bira taa'an tara akka isaan boqonnaa fudhatan buna dhaabdee fi geessaa turte sigalee kun galata sigalee ani eega abbaa manaatirraa dhufte galata biraa waan godhuufillee qabu bultii isii ka diigame kana walitti deebisee yooma xiqqollee taatu ruubi malee taate galata isii kana ofirraa deebisaa bammiloo gaafadhe malee waggaa meeqaa isin walloltanii gargar jirtan kana takkaa waa'ee kee gaafa isin wal jaalattanis gaafa isin wal arrabsitanis gaafa haadha faaxatii wal takkaa itti dubbadhe beeku sittuu waa'ee isii dubbadhe beekaa isinlee akkasuma jechuudha. Jasti waan ati natti himatteef nan didduu hin jedhe dhaqee itti hime isaa dheeraa waliin haasofne eegasi akkana waan akkanaatu jira. Ni kenni akkanarra jira jennee walii gallee waan biraa waan sitti haasa'u jirenne adda baane isaan nu dheerate jechuudha. An amma kana jechuun maalinni naafin arrabsitee badii itti muruu miti. Kadiir miidhee badii itti muruu miti. Obboleessa keessan qulqulluudha. Ka diigamuu keessan hin feene. Ka arraba isiin simiitee waan ati miiti achi dhiiftanii akka isin walitti araaramtan barbaada. Yoo walii galla jettan walii galacha kiyyatti yoo waliin galle mootu wanni asirratti naafiin akkana jetteeni kadiin akkana jedheeni jedhee ajandaa biraa jidduu kanatti badee boru iftaan zambii isinirraa dhiqaniif maqaa keessa olii gaffiiganiif hin barbaadu wallahi isin lamaan wanaaf tokko wallaa baay'ee isin jaaladha. Yes, Dooktara kiyya wanni ati sodaatte naaf gala. Amma bari yaani haasoo noormaaluma jara kanaafillee yaani jechuun wanni isa waan miidiyaatti gabbe'ee ture beete. Fakkeenyaaf akka kiyyaattillee akka gosa tiyyattillee akka maqaa ganda kiyyaattillee wanni san waan gaarii hin ta'iniif yaani waanuma kanaa'u jechi kiyya amma ishiin yeroo hedduu wanni isiin fayyadamtu ana birattillee jechaadha amma naaf ishiin sababni irra wal dubbisuu dandeenye sababa obboleettii ta'e Fatiyaa Micayyoo jirtu Fatiyaa sabboontu Arsii namni hin beekne hin jiru. Dhimma isii sababa kanaa wal dubbisuu turre isiitu akka gartee wal dubbifnuuf tiktookii isii keessa yeroo duraatiif dhiyoo kana akka biyya kana deebiteen biyya Itoophiyaa galtee turte waan kana fidde. Inna yeroo kana isiin amma ani waan kana gartee hin jenne ka jettuun dhuftee mire kanaafu hawaasni kuni jecha kana eessaa fide. Kanaaf hawaasni kuni ummanni warri Giriisaa kuni jecha kana eessaa fide ka jedhu baruu barbaada malee nama yaani namurii isitti naamurii miti yookaan namurii yookaan naafitti murii mi asli kiyala. Hawaasni jechi gurra hawaasaa seeree kun eessaa dhufe yaaduma ji'u san baruu barbaade afaan isirra siigalee. Ati jecha namaa kana maal irraa goota jaartii ta'e araarfattee warra waan akkasii olii of jaartii ta'e kiisiin gilla xallaxaa garaa gubuu qabda malee ummata duratti maa akkana naan jette kwaan si alagaa taatee dhiifama of gaafachiisu yuun sirrii miti wallaahi kadiiro wallaahi isa dhugaa rabbi sitti himaa. Laki asli kiyya bara ani sanii miti bara kaayyoon kiyya. Jechi wanni isiin fayyadamte waan biraati. Yaani fakkeenyaaf wannum amma warroota waan san jechuma san malee yaani warrootuma jecha naan jedhu malee warra waan anamma waan isii afaan keessaa ba'e hin argine waan san yoo ana fudhatteen baan garuu naafiin akkanas jettee ka jedhuun dhage laala argite anamma gurra kiyya keessatti hin dhageenye garuu naafiin akkanas hin jettee naan jaan dhufanii argite kanaaf jechi san amma gaa okay egaa akkas taate eessaa fiddee yaani maal ati maal jetteeti jarri kun akkana jechuu danda'anii woomajuu bara adda baafachuu barbaade dooktar hawa ummata kana duratti. Samboodha kan itti dhaggeeffanna. Isiin haa dubbattu hin dhaggeeffanna namaan rakkoo qaba. Samboodha keessaan deemna kalaas. Dhageette kanaafi. Dhaga'ee bara na ficcisiisuu diddarreef illee haasawa namni feetiniini bakka yoo sa'an itti dubbadhe isaan irraa muratanii fidanii olii ga'oo faara yoo qabaatan haa fidanii ammas poostii godhanii guutuu isaa hunda wajjin haasawa namni yoo haasawa argitee miiraanis haa ta'u miira keessaa baheellee ka haasa'u fidanii hunda isaa guutuu poostii haa godhanii ala kulli haal. Balee ani isarratti geeffadheetiin akkas hin jenneen. Bakka keessan isin ilaalluure? Gaariidha. Okay. Ishii ati akkam jettere naafi? Yaani ati akkam jettere eegana irratti hin xiyyeeffatin. Ishii wanni ati jette mee maali? Jecha kaartoonii jedhu jedhee jira garuu jecha san siif hin jenne ani haasawa keessaa fidatanii Khadiiriin jette dhimma ol qabsiisanii Khadiiriin jettee jedhan.
اوكي it is okay akkan amma kun walaal haya maal irra jetteeti yaada bareedaadha kun namni waliin haasa'uu danda'u qaba wal sodaachuun gaarii miti maaf of sodaadha haasawa amma fakkeenyaaf haasawa yoo isa tokko yoo haasoftan amma guutuma haasa'u jirraami haasawa amma fakkeenyaaf asliin kaleessa yogguu haasa'u fakkeenyaaf fudhannu haasawa dheeraa haasawee jaartii tante akkana godhe isiisan keessaa fidatanii oliiga oofaan turre jecha ijoo keessaa fidaniitiin poosti godhaniif guutuu inni jedhe garuu bakka gaarummaa isii dubbate qaba bakka badaa isii dubbate qaba saa walalaa isiisan keessaa fidanii poosti godhan sanillee akkasuma fidanii keessaa poosti godhan gabaabumatti malee an kadiir kaartooni jettee barreessite yoo ta'an kootaa dubbadhaa jalatti. Okay, no problem. Tayyibaati jechuun maalirra jechisan jechuu dandeessee jedhee bar maalirra jetti ilalaa naafi kan adda nuu baasi ka. Kadir obboleesso Kadir kaartooni siin jedhee. Kadir Kadiro obboleessa kiyyaati.